رتوغا اينو انغو سنها قبطو رتو يهابا في ميسونين واللواني يجوي ميسونين ابو حاجر خاناتو جرخ هاغسو انغو امانت نوها قبطني نوها چيسيسني نوت امت جاري سنة جاري فلنو دانغار ديمقراسي تيچينا يهابا لكي امو مانا بإزباي منغس اهون ga ya pada fi mesenu ga ififu wanyatani wanyachu khaysatu hunde salitu kha dargin nyate yetri diro no batani ega khulga wama khitabara dub bifnu yetri umri dan le gasa chitu umri dan le turuba ne yetri achi khaysati le aktara to banne at least wan kataba maila fajura hugadu bifni arkinu taraduratif grouping generation gafasani tokkoteheti ega bete ega haile silasem bu'e dibbate jechuudha akkasuma gaggalachati ga ilahan ka amma dhufe jechuudha amma taradurati fi abiyyin bu'urati waligale jechuudha waligale jira waan gafasanin turrera ta amma idatan gabbika sadadin arra gafasani enyon janne sadadin wayane fi sadad and wayane da sadad hulet faano da sadad sostin wabona jarri khanga yap ma fi chati fi marre khana chuya ko gafa 1960 ofudne ga yo jarru khoni wali dibani abi khaffi santate ga bete jarri khon hundinu dorgomin angoda to wayana tifano da fi wabotati yechu amala ga sina Ethiopia ragwara lechu so jarasaden kanatu ogwa jarasaden kana probability da lemo shabianis wan jalan faganef angon guddon to wayane tati angon lamafan ta amara tati oromon biku opidio khalisa ridde biti yechu wani arra party jukun hundinu wan bete shabia fi wayane fi fano wobo aka juniority 3-1 yechu logic ni kasi TPLF plus shabia plus fano oga wobo tidate so woni go damaliga legitimacy oromo birat tabasan ufachu daf ga fi oromia san la fakhaituma ha Ethiopia tikdam salidinga gavas Ethiopia tikdam aras Ethiopia tikdam jarana no difference honestly gavas is the bigger picture Ethiopia Ethiopia in fachaini ete akasit woni to golik abamte gafasan ga hal selase bu sudaf arras logic ni khanu logic ni daloto khale gafasan walalo ito jolle arra daloto hare arra harasi fitti date lola sanifra dabi abiya khufifno iyo gabi khufifne bodo wabi khufifne boda jaru khunu fifu wali galamo oromono woni gafil oromo dato dewi sanar katti khanju honestly as case gafin oromo dan jurtiyo sanik kijiban male wal gafin jurto ma gafi abiyi abufnu da finish wan kana ala gafin ummat oromo da ta gadi babshan ta as case jurto for that matter gafin aro no gata sabab lammi sanis afani sanitin isai sai matani yechuy نمي أبرر بيخبودو أدالا so أمارك من لا خجو سر أمار وافين ديسا في سواب سولمي تاني فيس أمو أكو أوروموتي ركني قدان نقامنو وان تكبيتي لوجيكا بابورة تفلتني يتوي تسابي في متى فلتن always خابيتي تسابي بكو مرتي فرا مرتي ديفتي دي مدن دي سابر أما نوتي تسابي دا ما تو تسابي نقولا ماشيني قدان الرابي خفي سوداف وان كان هنده هركسو جرو موتورو توكو خشابي علاتي موتو مانا ريسورسي كابا مالا كابا سو لوجيكا مالا كاتين نومتي ماشيني شابي على لما فا نمني بيتي أبي يجوز ولولي الراس سرفايفي قدي ورانا كوما نبلا بافتر باتا مشان كف لو ترينوماتو خوان بيتي ميسايلا في أنتي إيركرافتي وندي فربلاك أبانية شوي هيدا نو لما فا لا موتو ما يتوبت أنتي وراني قدوان
waraana beete TDF jechuudha. So isaanis mootora. Sadaffaan beete moortaraaf maafi wayyaanedha wanneedha faannoodha jechuudha. Dubagaa nuun kuni wayyaane plus faanno plus shaabiyaa waggaa wali keessee yoo xiqqaate waraana miliyoon tokko. Gaadira khiyyaa yoo kulmatti gaa beete dubu cuma kana gurra nakaa inaan jette malee woboon jara sadee walitti dhufe kana karaan inni itti ofirraa dhookuun jiru jechuudha. Odoo walii galaniitu Abiy haa kuffisan taate wali takkittiin dantaa Oromoon tiisitti ati amantu tomoonni dhaati jechuudha. Tomo woboodhaati. Woboon ammoo waan sadee walitti dhufte wajjin adeero. Odoo gaammas beekaduu elementii wanni dhaa odootti dhidhaan waa'ee Somaaleedhaa odootti dhidhaan. Beeli roo kana hubattaa takka kana harbara jirra mokkam. Harbara jirra mokkam. Egaa nuuf ammatti sirni kuni sirna beetee bu'uu qabu xumura bu'uu qabu adeeroo barturee bara kana Oromoon egaa murteessite silaa Hacaaluu booda waan toltuu numa rakkine jechuudha jirutti. Sirni kun bu'uu isaa Oromoo tahee namni beetee haga xiqqaa tokko jechuudha. Hagni xiqqaan sanuu yoo faannoo irraa irrifte. Yoo faannoo irraa irrifte wayyaan irraa irrifte warri arra jiru kuni yoo jetteen beetee sirni kuni hin jijjiiramin jee nama leeccalloo Oromoo tahee hin agartu jechuudha. Almost majority Oromoodha sirni kun sarfnu godhaan jiru miidhaa jira irratti walii galan fakkaata. Agaan hubadhee jirutti. Ammoo xiqqishoo wanni Oromoo poolaazii godhu maali? Hoggaa wayyaanee fi shaabiyaa fi warra kaabaa kana fidde xiqqoo leeccallaa hunuma agartaa jechuudha. Sani ala ammoo ifa. Ammoo rakkoon guddaan jirtu Abiyyii bu'uudhaatiif bu'uudhaa baaduu hin taane Abiyyii bu'uudhaan bu'aan Oromoon harkattu maaliidha? Bu'aan Oromoon harkachuu dandeessu hin jirtu. Wanni godhamuu deemu maali? Wanni tun hundinuu Itoophiyaa seef godhuu deemti. Abiyyi buusanii yes. Sanuu yoo danda'amte jechuudha. Sanuu yoo danda'amte qabuusan taate sanuu yoo waliin turuu danda'an taate. Amma fi ilaa electionatti waliin ni yaani maybe 50-50 dha. Yoo san durattuu wal facaasan kan dubbiin dhumatteedha. Yoo ammoo wal qabatanii ilaa hamma electionatti itti fufan taate silaa election keessan seenanii yoga addunyaa isaan jidduu seentullee waan jirtu natti fakkaattu jechuudha. Addunyaan isaan jidduu se maaliif Trump he doesn't care. He doesn't care. I think hagara ni hubattan. Maltu jijjiirame amma maltu PP yaadoo keessa kaayee ogaanne I think waa afur mas raasuu yandegi tokkoffaa siggadaaddalu የነበሩ ተባበሩብን ija haasoo beetee maglaca isaanii kana gubbatti ibsa irratti warra wal ajjeesuutu nurratti walii tumseedha. So kun gaa siyaasa impaaritii Itoophiyaa shift godhe. So Johari lidatu wal bira taa'uu kana dantaa Oromoo dhibbarraa dhibbatti ni guutaa leejee isanii kijuu baadhu. Ammoo isaa wal bira dhufuun tuni zamana kaasee fi woboon wal bira dhufuun tuni mootummatti yaaddoo fiddee jirti ugaanne of course. Waan beeytee mootummaa shoror keessa tokko kanaadha. Waan dubbiti ifa mokkam nu fayyaddimu nu fayyadduun waan ifdan deebe kada nu fayyaddiin bar gabaabdutti loojika isa ibse wanni finfinnee seenuu taa'u waa afurii jechuudha. Humna afuriitu finfinnee seena ta siyaasa irraa alaa ta'idhatte shaabiyaa TDF faannoo fi wobo afran kana hoggaa afran kana gara waraanaatiin fudhanne nu tokko qofa. Isaan faannoon TPLFin walii galan TPLF shaabiyaa jarri kaabaa walii gala. Sogaa nuti minority already akkuma gaafa yaadi gadhuufuu sanii jechuudha.
yaadi gaafa gadhu waraanni guddaan isaanii jechuudha humni guddoon isaanii so waan amma dhuftu tana keessattis waan khaleessa gaafa wayyaanee sanuu arkachuu keenya rabbi haa beeku jechuudha because wayyaanee lammada deebitee dimokiraatiin taatu federaalummaa sanuu ta duraanii san waan hayyamtootti fakkaatu because itti nyaadhamtee jirti walii galama akkama so gara waraanaatis gara siyaasaatiin oggaa fudhanne ammumaa mee loojikaa fudhannu amumao jarri maqaa adda addaati yennaati agooti fi marreedhaani paartii 15 wali dhufe teessoo lidatuudhaati fi oggoloonni keenya irratti argaman paartiin oromoo tokko keessa jirtu waan beektee woboon ta'een abaa woboo sadi keessa jira Jawaar Mohammed akka nama dhuunfaa dhiyaate jechuudha hayyee isaan lamaaniimi 15 fi 2 reeshiyoo meeqa jechuudha dubbiti fudhatani yoo xiqqaate namoonni maqaa individualotaan dhufan achi keessa Professor Skill Gabbisa Professor Skill Gabbisa Professor Mohammed Hassan Professor Khamara keessatti anyway yoo akka jaarmetti fudhanne akka jaarmettis reeshoodha yoo fudhanne isaan yoo xiqqaate gabbuu silleessaniif isaan 6 ta'anii nuti 2 ta'ana jechuudha Jawaar illee akka dhaabattu odoo fudhanne jechuudha na hubattani odoo Jawaar akka dhaabatu fudhanne woboo fi Jawaar jechuudha soga ummanni achi jiru oggaa fudhanne 15 keessa 7 paartii siyaasaatii shalaggiidhaan oggaa fudhanne soga asittis malakina waan oromo waan Ethiopia jaan keessatti not always numberatu marginalized ngoda mali fogaanne oromoon jaaram walitti dhiiftu jechuudha amma sila oromo mateheetu ye Ethiopia naጻውጪ ማሬ ኦሮሞ ነው ጎንቱ የኢትዮጵያ ሶሻሊስት ፓርቲ ማሬ ኦሮሞ ነው ጎንቱ የኢትዮጵያ ወዛደሮች ማሬ ከኢትዮጵያ ኦሮሞ ነው ጎንቱ ኢሳን ቤቴ አከሲቲ መቃ ዲባን ሲዱፈን atizo kasi dibanda ite acha keessatti lee ife eeggataa jechuudha amma hohos jaanii jaaran biyya keessatti paartii jaamo torba acha keessa 2 oromoodha 5 oromoon ta'ini jechuudha achittis minority ammas wanni khota mali የጋራ ምክር ቤት ጃኒ ፓርቲ ለን ቀበን የጋራ ምክር ቤት ከይሰ ሚሴሰ ሸተ ሚሰደት ይጅራ ኦሮሞ ለማማ ፈካቲ እንደገሩ ለማማ ሰዲ አከጅሩ ጉቱቲ ሸንተ ሚማረን ኢሳኒ የቹይ ሶጋ አስኬሰቲ ደንታ ኦሮሞ ጉቱ እንደንደሱ ካዴሮ ኸይ አስገደንደሱ ሶ ኮሊሽነ ጃርቱ ሰኒ ኦሮሞ ዮ አባኦ ፍካፋው ቆፋን ቢከቡ አምተ wanni nuti jechuu qabnu kanama amara kan ibbatee dhufu ta'u sani no tasmaamuna and way wulattonaachuu nu jechuu qabdan jechuudha tiro kana wata takana hana so geemi nambara keessatti dhoomnaadha amma dura beete wuyyiti marre jaani wali dhufani professor Marara Guddina qofa qaba isaa irra jira gamanaan dhamaasanii jechuudha nam tokko isa qofa keessa jira sanuu waan ni dubbatu sani haasoomaw hafuuratti kutani hayaga yoo kala taate wanni ta'uu qabdu maali yogaanu jarana 1974 amma kala beete biyatin 1966 sanizi Haile Sillaasee kuffisuudhaafi beete jarri kun hundinuu oromoo fi oromoo ta'e waliigalee kuffisanii ififis kufanii arras hogga shantami meeqa booda abiyyi kuffisnaan qofti tuma Haile Sillaasee sani isan beeytee ummatatti kaaftanii siyaasa harkaa bocoltanii konfiis goosiftanii eenyu waan san fudhachuu ta'a takka biyya keessaa Biraanuu Juulaadhaa fudhata takka ammoo beeytee warra kaabaa hidhatee fudhataadha most likely inqilaabaanis dubbiin beeytee fonqolchaanis dhumuun isiinii malaa jechuudha hagam takka probably I don't know warri sanirratti illee gaambila godhachuu jiru suma jiraadha ammoo akka hundaanuu haa dhuftu
akka hundaanuu waan amma walitti qabu jiru tuni booda beetee booda nu hagamta booda ba'aa nuti hin taatu waboon faannoo fi beetee faannoo fi TDF fi shaabiyaa hojii yoo dhufu taate inni tokko jarri sadii akkam golee dantaa Oromoo tiksuu danda'a ifiifuu dantuu isaatu tikfachuu danda'a grupiin beetee ogoloonni Oromoodhaa keessa jiran kaama abroon akkana keessattis already lakkoofsi keenya xiqqaahana jaarmeeninuu beetee woboo abaa woboo qofa keessa jiru akka jaarmee taatee jechuudha kaan hundinuu akkuma dhuunfadhatti aktivistii fi akkuma hayyuutti amma beekaa nama barate tokkotti argamanii wanni tuni soo itittee dhuftu taate achittuu nuti itti abbaadhaahi so ummanni Oromoodhaa waan ifii itti abbaan tahin ifiin hogganne waan ifiin jaarin waan ifiin hogganne waan ifii abbaatti hin tahin tarsimoo isii lafan kaayanne gaasaniin deemee sirna tokko kuffisee sirna ofii ijaarrachuu hin danda'u tasuma maybe kuffisuu danda'a because wanni Oromoon keessatti hirmaattee waan xumuramtee beekadha Oromoon gayoo qaamaa fi qalbiidhaan kaatee waamicharraa abroon akkana Oromoo yoo bira dhaabatte game over Oromoon takkaatu mootummaa kuffisuu isii dhibdeen beektu jechuudha kaleessaas harka 180 Haile Sillaasee kuffisuu keessatti gara beetee Oromoo jechuudha wayyaanee Oromoo kuffisee arraas Abiyyi Oromoo kuffisuu dandeessi ammoo kuffisuu fi beekadoo waan ifi ijaarrachuu wal dhabdii jechuudha yoo gaa sabaa fi sablammii taate Oromoon maa fi yaamne kanuu fi Amaaraa fi sabaa fi sablammii kana walitti fidu numaan ta'uu hin dandeenye jechuudha why we don't play that role maaliifi nuti afeeramne jechuudha lidatuun nu afeeraa jechuudha nuti maaliif lidatuun afeera wanta koggaatti afeeramte beekadhu ati keessummaadha don't forget that psychology keetu psychology keessummaadhaati wanta koo namatti afeertoo ownershipii siitu harkaa qabaa jechuudha kanaaf beetee mootummaan tun bu'uuratti beetee already hojii isiidhaatu isii kuffisa mootummaa tana hagam takka gaa ammaa fi filannoo jidduutti amala isii jijjiirattee Oromoof jaalachisuu danda'anii I don't know wanni piipii kuffisuu taa'u dalaguma isiiti malee lolaa alarraatti dhufu kanaa miti jechuudha dalaguma isiiti isii kuffisuu ta'a ammoo gaa dalagaa fokkottu isii tanatti hoggaa sagaleen siyaasaadhaa ida'amtee dippiloomaasii ida'amtee waraanaa ida'amtee umrii gabaabsuu isiin mala ammoo hayyee kuffifne Haile Sillaasee kuffifne wal fakkaatti taa'ammaatu Haile Sillaasee kuffifneeti waliin kufnee Haile Sillaasee wajjin eega sigaa beekte warri gaafa san Haile Sillaaseetti Haile Sillaasee kuffisuudhaaf injiineroonni gurguddaan Dr. Baaroo Tumsaadhaa Dr. Hayilee Fidaadhaa Dr. Sannaa Elekkeedhaa walii gallaayyuu jarri kun hundinuu beekte ajjeefamuu fi kaanis beekte hadheessu ta'e jechuudha intellectualota keenya waliin qaba laala gaafa san turan jechuudha shanan keessaa yoo dargiitti idaane afur Oromoodha turan jechuudha humna Haile Sillaasee kuffifteerraa irmaatu gaafa san irra Oromoon hedduudha afur taaneeti isaan tokko san keessaa gaa waraanni beekte waraanni seenee qabate ammas Itoophiyaan harka nama hidhateerraa harka nama hidhateetu Itoophiyaan harka nama hidhatee kufti tuwaa shakkiin qabu so gaa nama hidhateerraa gaa innamoo sadii fi tokko taane Abiyyi booda hireen ta'ee nuti gaa waan Amaaraa fi waan Tigreen irra walii galte nuti fudhachuu dirqama nuti taate jechuudha because we are minority gara waraanaatiinis gara siyaasaatiin soo fudhannees it's no different so gaa wanni nuuf isaa walii galchaa Oromoo fi Oromummaa doon taane nu gaa haareetti Itoophiyummaa fudhachuudha that's the only solution Itoophiyummaa baana san fudhatanii
Itoophiummaa fudhanne san keessatti I don't know saboota gaafin keenyaa dhaloonni itti aanu Oromoo tanaa hifachuu isaanii mala jechuudha because yeroo meeqa gaafii Oromoo baanan tana qabatee hoggoloonni isa ganan booda kaa inni kafartuu Oromummaattuu dhufuun nima mala jechuudha dhaloonni itti aanu kun fuuldura jalaa dhayinuun nima dhufti jechuudha maybe waan biraatu as deemaa maybe gara biraattu shift godhuun ni mala Oromoon I don't know asirratti hin dubbadhu waan biraa ta Oromoo haaftu dhufuun ni mala jechuudha. Ilmaan ayyaa gareen gaa amma waliin dhufte so PP wani PP gaa isii sodaachisa keessa kaleessa faanoon fi wani nyaachaa turte. Wani nyaachuu san keessaa xiqqeeshoo achi bahanii jiranii jechuudha. Tunis yaaddoo itti taati mootummaa yaaddoo itti taati woboon fi wanyaataa turte kaleessa ara qaamni tokko galee woboo wanyaattu hin jirtu tunis yaaddoo itti taatee jirti TDFin Geetaachoo fi Dabratsiyoon wanyaachaa turan Geetaachoon Finfinnee galee so gara Tigraayinis the dynamics is change faano khaysa dynamics in jijirame wobo khaysa jijirame so fanjin abiyin bikasadeet awalatuni amma bete maknol khunga yaddo titawli da motum marat ugan of course malfitan lamafa siyasa kam manduro to titakajer siyasan bete ega hacalon di campaign oromoda qabso harana ga mitin bete oromo heddu wonya chifte chukish amma kharan nagati fi kharan lanu datu khursi takarataanitu afan to kotani waay wonur taswaja waay bete post abirat khulis yaddo titejer khulis undilu ga bekar wan revolutionary te waji jireme raye chukish تحفت تبرا ساعات نار كانوا ماجرا at least ولي تلون غرغد ولا تخي اما غا جري ار ولد دفخون وري ابرونتي خوني سلا غافا موتومان امريكا دا سبيشال انفوي امتا افران جو بايدن ملتساني ايثيوبيا هي خوداف موتومان امريكا دا مالك غدا انفست غوتيتي نمر بدي في جيفري هانتمان في جيفري ختارو تكو جراماسي خمايوخم فان الدولة تتافتي تخيا ماك حمرو خيادا نوتان غافا ماك حمر ساني جارو خنود درو افانا دادا عصوات ربان ورو اوبوزيشنا وري داتيسي تخي سو ورنتون دبلوماسي رتي أبي دولي بيتي راشنال أكتري تود عبد القمة تيجي alternative أنكم نودان إذا رد ليسني وني أما ولد نفتتوني دانتا أورمو سرفينغوني ماله موتو مرتين إبان غوتي دانتا أورمو سرفينغوني رافمو أورمون تناميتي أكبرت دي بسي جارو قبل كوليشن برا جارو قبل ماله خامة هوني 3-1 gara waranatin gara khalina mo I don't know 6-2 da wal ratio da wa mochu ndenyu mite toy harka libera turbata mission gara waranatin isan gara siyasati mo gara siyasati harka libera sadetta moli toy noti percenti di dam siyasati fi percenti di dam mission warana qabaneti abiyu khufifna yachu so we akama woni tu jaramte demtun gafil orobo da mulatu teisu jijira metaro sankaisati khajijira masamulusu ndamo yo coalition mata khenya agenda bete sabafi sablami wa ko federation af confederation wa fi hogon mutakayo jaranne jijira mahane fi hogonne jijira mahana finne warani khaba oromia khisa kanse ne gone jijira mun yandenya ونقدو وبون رتتافتشو قبو خيسا ولي قلتي لما قرمو قبدو خيسا وراني TPLF داتي في وراني فانو دا by all means أربيا خيسا يني شورة وچون قبان أبي يجولو دنداني تقرأي سادي بنادا نانوني أمارا سادي بنادا چت فالمدا وان أرميا دا نمت أمرت قرأتشو قبو وبو منفقات يو سنتفتشو دنديني غرمو سياسة هاريا ورانا هاريا وغايرو ترسمو هاريا دانغا أورميا خيسا نمي بران سيني أمو غالمي سري شاخلا چوي غا at least
2025 في 1974 والفكاتني يجوي bu'insa Haayila Sillaasee buusuurratti effortiin godhamte sanii fi ta'ammaatuni wal fakkaatti. Gaafa Haayila Sillaaseetiis rakkoon sirnichaadha. Arraasonni daamaa jiru rakkoon sirnichaadha. Sirna kana keessatti ammoo rakkoon Oromoon kophaa qabdu sanii haasa'uu muunfadhu. Gaafa Haayila Sillaaseetiis. Mareen laaraa shumaarree yoo Haayila Sillaasee nurraa bu'e beetituun beetee ni guddattiidha. Ammas yoo Abiyyi nurraa bu'e nageenya harkannaa beetituun beetee rakkoo keessaanii baatiidha. Ammoo rakkoo uumaadhaan Itoophiyaan bu'uura biileek lafa haa irraa haga Abiyyitti bu'uura san irraa haasa'uu hin barbaachiftu. In fact ammaa wanni ja'amaa jiru maali beetee garaagarummaa siyaasaa keenyaa bulfannoodha yoomiif. Namni bara karoora irratti walii galeeti hojii tokko waliin hojjeta. Karoora irratti walii galle maa akkamitti hojii hojjannaa jechuudha. Pilaaniin irratti walii galuu qabna. Duraan naaratiivni keenya seenaa irratti walii gallee waan amma jiru irratti walii gallee heegalee irratti walii gallee akkasitti gaa waliin beetee hojii qooddannee ta'isan godhuu qabdan tan godhuu qabnus akkasitti hirannee waliin deemuu dandeenya. Hamma waan dabarte irratti waliin galiin ta'arra jirtu irratti waliin hubatiin ta fuuldura dhuftu irrattis beetee wal dhabnu taane dhugaa tuuta tokko taane jijjiirama fiduun sani tooma beetee Ihaappaa mi'eessoon icaatti wasliig sadanii fi tooma beetee Haayila Sillaasee hoffisanii eegas waraanaan nyaadhamu taati jenneeti shakkine jechuudha. Mee isanis yoo akkasuma hayatan taate takka naahanna. Yoo lakkii akkasii mi'eettee sila wala manaahanna oggaa akkana irratti ololuu barbaanne odoon taane beetee mootummaa tana jijjiiruu barbaanna bara haa jijjiiru karaa dantaa Oromoo tiksuun haa jijjiiru. Yoo karaa Oromoo tiksuun hin jijjiirre jijjiiruudhaafuu maaliif yeroo teenyaaf qabeenya keenya gubna. Jireenya Tigreedhaatii fi jireenya beetee TPLF fi jireenya faannoodhaa isaaniif jijjiiruudhaaf Abiyyiin jijjiiru kan jiran. Jijjiirama dhufurraa Oromoon bu'aa buufachuu ni dandeessuun waan ifii jaarratteen waan ifii karoorfatteen yoo beetee gurmuu taates ta'e ifii jaarrattee fi ifii hoggantuun malee gurmuu namni biraatti nu afeere nama waraana nu ol qabu hidhannoo siyaasaa nu ol qabu mootummaaf dandeessiif duubaa qabu maal jettaniin Eritiriyaadhaa qabannee oduu Abiyyi khufifnellee dantaan uummata Oromoodhaa ni tiifamti jennee arkuun nu dhibaadha. Ilmaatu rakkoon guddoon silaa ammaas booyuun keenyaaf wal dhabuun keenya dhoolu wayyaaneef Amaara kophaa isaa hoggaa 120 nurraa fudhate. Ifirraa haasuudhaaf sirna naftanyaadhaa hoggaa 120. Wayyaanee kophaa isii hoggaa 27 nurraa fudhate. Maalayyaagaa Shaafiyaa plus Wayyaanee plus Faannoo plus beetee Abroonnatii fi Jinnii fi Maarree Kokos hoggaa walitti daane jarana sagaleen teenyanuu dhaga'amuun teessoo. Sogaa at least nuti gabrummaa keessatti illee Oromummaa baranneeti Oromummaadhaan boonne as keenye. Ilmaan keenya naamanaa jijjiirama amma booda dhufu keessatti beetee namni wanni Oromummaa tun hedduu gabbuu teessi. Irraa'uu namni dubbachuu taa'u jiru. Namni siin arrabsan beekan garaagarummaan gaafa Haayila Sillaaseetiif gaafa ammaa kaleessa Oromummaadhaan nu arrabsan. Oromummaadhaan nu arrabsuun san dawaadha beekadha. Akka Oromummaa keenya qaban nu godhan. Sirni ammaa immoo Abiyyii booda kan dhufu kun ammoo beetee hin dubbatinaa dhufu ta'a. Silaan lafoo taa'an kan dattaanasu. Ilmaatu heeraa tumatanii sihidhuu ta'anii jechuudha. Waan kuttirraa naasonu harma buraa Jinnii Maarree dubbatinaa bas araaramne fixanne isaantu walii galaa. Sanuu carraa akkasiitu nu kannanii jechuudha. Maybe sirnaas deemu keessatti yoo jenesaayidii irraa haftee jechuudha. Yoo jenesaayidii irraa hafteetu irra modereetii ta'e. Keezi modereetiidha namni Oromoo jeesii arrabsullee dhabamuu baate ammoo ati Oromoo jettee mataa ol gobattee ajandaaf dandee Oromoodhaa ofuusan beetee xabbaabsiin jechuun isaanii ni malaa jechuudha. Dhugaadhaa dirree baanee akka dursanitti akka gaafa Haayila Sillaasee siin arrabsan.
yoo jenisaayidii ta'uu baates ammoo wanni isaan godhan maali gaafii ati Itoophiyaa irraa qabdu sani no jirtu adeero dubbiin gaamaal taati gaameen lammummaa biyya sanii isaan qofachuu የዜጋ ፖለቲካ ጃኒሰን that's it nama ati feetu yoo si hayyama sanduuqatti horojoo keessatti ni filatta waan sanii alatti falmachuun hin jirtu Oromoon akka nama dhuunfarratti deemti san keessatti gaasabboonummaan Oromoodhaa survive ni gooti mongootu adawted ammas guddaan on beetee namoonni khaleessa Oromummaa tana baadhatanii as gahan amata shanan as deemu kana keessatti irra guddaan isaanii biologically addunyaa ni galanii jechuudha. Let's not forget that as well. Warri beetee qarinfoodhaan ciniinii Oromummaa siin gahe irra guddaan isaanii amata shanan kurnan dhufu kana keessatti addunyaa tana gubbaan jiran warri hafallee warra dulloome ta'a dhaloota haaraa seenaa dhaloota beetee confused kanaatu dhaloota piippiidhaa kanaatu dargaggeessitii as baha kanuma leadership abaa'oo kaafaa'ootiif wanni qabata so beetee wal fakkaatti wal barbaaddu mataati jechuudha dhaloota eenyummaa isaa hedduu akkasitti hin beekne gubbatti impaayirri kun deebitee ijaaramuun isaanii malaadha. Akka duraan isa odoon taane akka immoo seenaa teenya kaleessaa yaadanneen akka gumaan keenya kafalamnetti. The new Ethiopia beekee seenaa isii itti cufattee hin dubbatin das dabree jira. Akkas jechuu isaanii ni malaa majandagaa watanu fakkaate tatanarra wayyaa qabaatan nu hubachiisa so gabaabinaan ya macarrashaa jarri lamaan waliin qophaa'anii jiranidha. Warri macarrashaa jiru hunga lafarratti maal dalaguu deemanii piippiin ni ilaalla Oromos ni ilaalla ummanni Oromoodhaa ammoo warra beetee wal kaafate kana jiddu at least as bonus barbaachisu fakkaatti haga waan tangible ta'e tanu fayyadu tanu amansiftu ta agarruuf ta dhageenyu argaa dhageettiidhaan proven interest ummata Oromoodhaa galma gahuun dandeenya waan jenne qofarratti arsaa kafalluudha waan nuun galiin immoo maatti galaafatamta yoo shakkite yoo siin galiin yoo ifa siin ta'een waan keetii madeera rasani deba waan shakkitan waan isaniin galin waan beetee waan shakkitan waan ifa isaniin bahin waan isaniin galiniif ifin galaafatina taani waliin laalus gabnummaa fakkaatti jechuudha ummanni Oromoodhaa beetee murruqii amma jarri adeemaniif tana keessaa survive godhuu qabna we need to survive hayyoota keenya dhaloota keenya qabeenya keenya beetee okkotee waan hin nyaanneef gubattu ta'uu hin qabnu yoo waan keenya qabaanne ollee buluu qabnu arsaa barbaachiftu haflee saba keenya ceesisuu qabna hoggaa teenya taatetti waan ifa nuun ta'etti ammoo waa dukkana keessa yaa rabbi qabna sagantaa teenya tarumaan haa xumurannu ammallee jala deema mootummaas jala deema mormitus jala deema bilisa baasaa warra juus jala deema geopolitiksii amma deemaa ijoollee jala deema akka gaaritti deeply xinxallee halaallu haa yaada wal jijjiirannu yaada wal jijjiirachuu kana keessatti gaa at least waan irra wayyaa arkachuu dandeenyaadha ammoo labsiin piippiidhaa akka laayyottis hin fudhatina beetee almost awaajii jajjabduu akka gaafa dargiisan fakkaattiidha dhaammata fakkaattiidha gaa waan galakee akka nun galaafanne gaaf shaala taanee haa eeggannoo sagantaa keenya xumuranna.